Gaafilee dhimma YouTube'iitiin wal qabate keessattuu dhimma kaffaltiitiin wal qabate YouTuberoonni haaraan baay'een irra caalaan keessan koomentii jalatti gaaffii hedduu na gaafataa turtanii gaaffii keessaniif deebii isaa tartiibaan isinii qabadhee dhufeen jira. Wanni kun YouTuberoota mara ni fayyada ifa isiniif gochuudhaaf viidiyoo isinii qabadhee dhufeen jira. Haga xumuraatti na waliin turaa isiniin jecha ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube'ii Abdul App barnoota haaraadhaan isinitti deebi'een jira. Barnoota dhimma YouTube'iitiin wal qabate gaaffii takkan qaba Abduu waan jedhu namni takka na gaafatee jira. Gaaffiin kun hunda keessan ni laallata, hunda keessan isin fayyada. Gaaffii haalaan barbaachisaa ta'e kan hundi keessanuu beekuu fi itti fayyadamuu qabdan. Haga YouTube'ii dalaydanitti waa'ee YouTube'ii tokkoon isaa beekuun sirriitti isin fayyada. Gaaffii takkan qaba Abduu baga nagaan dhufte jecha YouTube Studio jalatti add earn watch video earn ka jedhu takka maali waan jedhu gaaffii takka namni takka na gaafatee jira. Gaaffii keessan koomentii jala jiru tartiibaan viidiyoodhaan isinii qabadheen dhufa isiniin jechaa eegan dhugaadha. YouTube Studio jalatti yookaan immoo YouTube Studio bilbilaa irratti yeroo YouTube Studio bilbilaa irra gallee mallattoolee jala san jiran keessaa mallattoo doolaaraa yeroo tuynu waan takkatu nuuf ba'a. Keessattuu namoota moonii hin taaneef isa ta'u warra moonii taaneef keessattuu wanni kun garuu kan isin laallatu warra moonii hin taaneef sirriitti isin gargaara. YouTube partnerii jalatti become YouTube partner waan jedhu karaa kaffaltii YouTube'iin ittiin nu kaffalu san jalatti jechuudha. Watch page ads fi short feeds ads waan jedhu fidee nuuf ka'a. Wanni kun maalinni kanaafi akkasuma namoonni baay'een apply nuuf gochuu dide waan jedhus na gaafataa turtanii sanas dabalannee waliin ilaalla lamman kanaa jechuudha. Erga saatiif waa hunda guuttanii booda so gara barnoota keenya jalqabaatti yeroo deebinu watch page ads fi short feeds ads jedhan kun maalinni moonii hin taane taanaan haala kanaan guddisee isiniif baasaa. Earn on the watch page waan jedhuu fi short feeds ads dhiheenya kan itti dabale karaa itti YouTube irraa maallaqa argannu isa guddaa fi isa faayidaa qabu kan namoonni baay'een viidiyoo dalaganiif isa kanaafi jechuudha. Kana bira gahuuf yookaan immoo beeksisa irraa maallaqa argachuu namni viidiyoo keenya daawwatee beeksifni irra dhufa. Beeksifni kan nuti sakandii 5 irra utaalchifnuu fi beeksisa kan immoo ofii taphatee dhumu yeroo viidiyoon keenya baname sanirraa maallaqa karaa ittiin argannu watch page ads jedhama viidiyoo dheeraarraa. Short feeds ads immoo viidiyoo gaggabaabaarra beeksisa irratti banuudhaan viidiyoo gaggabaabaa irraa akka maallaqa argannu fidee nutti agarsiisaa jechuudha. Garuu kanarraa maallaqa argachuun dura warri YouTuberoonni haaraan jechuudha waan isin guuttachuu qabdantu jira. Wanni isin guuttachuu qabdan kun maalinni watch page ads irraa beeksifni viidiyoo keessan irratti banamee maallaqa irratti argachuudhaaf sa'aatii 4,000 fi subscribe 1,000 amata takka keessatti argachuu qabdu jechuudha. Kana jechuun amata yoo darbe yookaan yoo waggaa takka darbe monetize ta'uu hin dandeessanuu jechuu miti. Irratti daddaftanii hojjechuu ni dandeessu. Karaan superiin shopping membershipin kun martinuu karaa ittiin maallaqa argannu. Membershipin kan nuti create goone namni yoo join nu godhe kaffalee join godha waan ta'eef maallaqa achirraa argannu. Super chatiin akkuma TikTok irratti giftiin namaa kennamu YouTube irrattis karaa ittiin giftiin namaa kennamu sunis tartiiba mataa isaa qaba yeroo itti banamu qaba jechuudha. Kanaafuu watch page ads gaaffii koomentii irratti na gaafatame wal qabate watch page ads karaa ittiin beeksisa irratti monetize yeroo taane kan beeksisa viidiyoo keenya irratti hidhuudhaan maallaqa irraa argannu isa guddaa fi isa haalaan barbaachisaa kan namoonni baay'ee YouTube dalaganiif jechuudha. Kanaafuu yeroo monetize taatan watch page ads sanarraa maallaqa irraa arganna. Kan nuti maallaqa irraa argannu doolaara kana irratti oon gochuudhaan sa'aatii 4,000 subscribe 1,000 yeroo dabarfanne monetization apply gochuudhaan sanaan booda viidiyoo keenya irratti beeksifni haala isin amma argitan kanaan irratti banama. Akkasuma YouTube Studio viidiyoo keessattis bakki monetization ads jedhu dhufee itti ida'amaa jechuudha. Yoomi gaafa sa'aatii 4,000 guuttattanii viidiyoo hedduu maxxansitanii sa'aatii 4,000 subscribe 1,000 san apply gootu maallaqa hisaabu eegala. Maaliin hisaaba watch page ads kanaan beeksisa viidiyoo keenya irra dhufurraan nuuf idaa. Akkasuma short feeds ads super gaafas namnis giftii nu kennuu danda'a. Viidiyoon keenyas ofii isaati karaa beeksisa sanaatiin maallaqa nuuf hisaabaa jechuudha. Walumaa galatti wanni isin amma tuttuqxanii jirtanii jechuu hin jiru jechuudha. Warri
monetize in taane sa'aan guuttanne subscribing keessan gadaa ta'e eeggachuu qabdu. Watch page RC kana sa'aatii 4,000 subscribe 1,000 gaafa ol dabarfattan monetize guutuudhaan beeksifni irra dhufee maallaqa hisaabuu eegala. Gara kaanitti two step verification kana yoo on hin goone yoo sa'aallee guuttattan two step verification kana duraan dhimma emailii keessatti barsiiseen jira. Yoo kana on hin goone qulfiin kun asii hin banne complete gochuu qabdu. Lakkoofsa bilbilaatti guuttanii yoo activate hin goone monetize apply gochuu hin dandeessanii namoota baay'eetu screenshot na ergaara waan ta'eef two step verification video kiyya jala seenuudhaan argachuu dandeessu. Sa'a 4,000 guutuun dirqama. Watch page irraa ads irraa beeksisa irraa maallaqa argachuuf jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti mallattoo doolaaraa jalatti waan dhufu keessaa wanni isin tuqxan yookaan immoo wanni isin gootan hin jiru. Garuu playlistii channel kiyyaa jala moo yoo seentan dhimma emailii irratti, dhimma AdSense irratti, dhimma barnoota YouTube irratti, wantoota baay'ee dhimma seera YouTube irratti waan baay'ee barnoonni wal fakkaataan wal jalatti hidhamee jira. Barnoonni video editing, barnoonni emailii jedhee hidhamee jira. Keessattuu dhimma emailii kanarratti bareechitanii xiyyeeffattanii channel kiyya playlistii jala seenuudhaan emailii keessan jabeeffachuu qabdu. Two step verification on gochuu qabdu. Maaliif YouTubein keessan guyyaa tokko yoo guddate emailii san yoo hin beekne yoo hin jabeeffanne dhabuun keessan ni mala waan ta'eef yeroodhaan emailii kana barnoota emailii jala seenuudhaan jabeeffachuu qabdu. Barnoota YouTube bal'inaan argattu. Barnoota AdSense barnoonni YouTube tartiibaan haga kaffaltiitti ni jira waan ta'eef achi jala seenuudhaan hordofaa isiniin jechaa eegan. Walumaa galatti watch page RC kan jedhu karaa ittiin maallaqa YouTube irraa argannu bal'inaan duraan barsiiseen jira. Sanarraas daawwachuu dandeessu isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Gaaffii qabaannaan na gaafadhaa. Viidiyoo isinii qabadheen dhufaa isiniin jecha haga barnoota ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii.